Ashamaa nageenyi fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota fi kabajamtoota mul'atatuu fi kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii hundumti keessanuu bakka jirtanitti nageenyi koo tulluu qaariyyee isin bira naaf haa ga'u isiniin jechaa jechuudha. Har'a maal qabattee dhufte mul'atan jechuun keessan hin oolu. Har'a mul'atanii dhugaa rabbii waan miidiyaa kanarratti argaa jirru walumaan jechuudha. Hundumti keenya argaa jirra. Isarraa waan tokko dubbachuu barbaade jechuudha. Innis maal jechuun keessan hin oolu. Odoo gara viidiyootti hin darbiniin duratti warri mana kanaaf haarawaa taatanii saskiraayib laayik gochuu hin dagatinaadha isiniin jedha. Har'a dhugaa rabbii waan baay'ee na dhibee fi waan baay'ee na ajaa'ibsiifadhe tokko kan nagarrame tokko innis maal jechuun keessan oolu waan biyya Yamanii keessatti deemaa jiru jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf qiyaamaa addaatiif bu'aa jira. Qiyaamaa addaa jechuudha. Kanaaf dhugaa maaliif namni tokko afaan tokko dubbachaa oduma afaan tokko dubbatanii oduma walii galuu danda'anii jechuudha. Akkamitti waan akkanaa kana walirratti yaadu? Odoo zeegaa biraa ta'e waan zeegaa biraa ta'eef waan akkanaa kana irratti yaada. Gocha akkanaa kana irratti yaada. Waan afaan tokko hin dubbanneef waan zeegaa biraa ta'e innis akkasuma waan zeegaa biraa ta'eef gocha akkanaa kana irratti yaada jedhanii wannoo jechuu danda'an jechuudha. Garuu afaan tokko odoo dubbatanuu lammii tokko ta'anii odoo kalaama ofii walii beekanuu jechuudha. Akkamitti waan akkanaa kana warratti raawwatan hama guddaa akkanaa kana jechuudha. Dhugaa biyya ormaa keessatti odoo beekanii lammii walii ta'anii gaachana walii ta'anii wal cinaa dhaabbatanii halagaadhaan walirraa oowwan malee gocha akkanaa kana walirratti raawwachuu hin qabu. Namni afaan tokko dubbatu jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama garramas baay'ee nama dhibas kan biyya Yamanii keessatti ta'aa jiru kun jechuudha. Keessattuu zeegaa biraatii mootii zeegaa biraa kan amma as ba'ee jechuudha. Afaan biraatiin dubbatu hin jiru waan akkanaa kana afaanuma Oromootiin ijoolluma Oromoo keenya kan waan akkanaa kanarratti walirratti yaadu jechuudha. Malee zeegaan biraa keessa hin jiru kan gocha akkanaa walirratti hojjetu jechuudha. Zeegaa biraan as ba'ee kun seerii natti hojjisiise kun haadha manaatti yaana yaalaa baasuu fi kun obboleessa kiyyatti siirii godhee kun akkas jechuun hin jiru jechuudha. Garuu kun kan hojjechaa jiru ijoolluma Oromoo warruma afaan tokko dubbatu warruma rakkina walii furmaata laachuu danda'anitu inaanfarraan kan ka'e waan adda addaa warratti raawwatanii takka qorichaan nama maraachisiisanii takka haadha manaatii fi abbaa manaa addaan baasuu qorichatti hojjisiisan takka immoo dhugaa rabbii waan addaati. Wanni Yamanii keessatti qiyaamaa addaatiif bu'aa jira. Qiyaamaa addaati kan wanni Yamanii keessatti deemaa jiru. Kanaafuu jechuudha amma waan na dhibe tokko jechuudha. Mucayyoo Hurjii jedhanii fi Abdii jedhan jechuudha. Mana duniyaa akka turte hin beektan jechuudha. Abdii sun dhiyeenya kanatti dabalame dura Hurjiidha jechuudha. Kan dubbii kanaas walii gadi dhoofaa ture jechuudha. Ishiin eegisee mana duniyaatti sanatti duniyaatti namni wallaaltanii jirtanii turte sanitti duniyaa waan adda addaa irratti raawwachaa turte. Barbaree dibdee jirti. Rukuttaan dubartii akka xiyyaa teetteet illee waan irraa qusattee muti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Haga tokko namni odoo jiilee sanumarratti jiila jechuudha. Maaliif barbaree sun jiila shira taa'ee tayyaada akka kootitti jechuudha. Garuu ishii san hundaa odoo hin jiileen wanta ho'attee duniyaa rabbumaa jedhii ammaan achi ittiin deebi'u waan akkanaatitti asumaa ganna baas jettee duniyaa garaa laattifattee achi gadi baaste duniyaanis dhugaa ofii bartee jechuudha. Achi gadi baatee duniyaatti aadattee Abdii innis kanuma akka ishiitti haadha manaa of jalaa ari'ee haadha ijoollee ofii of jalaa ari'ee ishii wajjin waa'ee kanaa kana jechuudha. Irratti haadha manaa ofii of jalaa ari'ee daa'ima wajjin ishiitti deebi'e jechuudha. Hurjii tanatti ishii fi Hurjiin tun mana namticha kanaa keessa taa'anii mana Abdii kana keessa taa'anii haati manaa isaa bakka hojii jirti. Urjannootti aadachaa turan jechuudha. Duniyaa tuubitti jechuudha. Duniyaan teemoo achumatti itti dhaqanii isaan lachuu walumatti qabanii fidanii mana ofiititti qixaaxaa turanii guyyaa tokkoof qixaaxaa harka turaniin duratti waan hundaa himsiisanii namatu nu duuba jira nama of duubaa qabna jedhanii himanii nama san nutti as baasadha jedhaniini
baasuu didanii nama isaanis irratti du'anii hin didanii oduma akkasitti isaanis gadi hin baasne mana san keessa taa'anuu hurjii fi abdiin lama kaa'ee kan abbaa mana duniyaatii fi namticha qaama kana waan adda addaa irratti raawwachaa jiru duniyaa irratti isaan nama lama abdiin kuni hurjii sanii fi abdii san manatti gatanii abbaan mana abdii duniyaatii fi innis abduma fuudhanii ijoollee ofii bakka taphaa geessanii isaan bakka taphaa geessinaan balbala cabsanii yookiin immoo girgiddaa manaa jechuudha balbala cinaadhaan cabsanii hurjii fi abdii sun wal fudhatanii kutan jechuudha meeshaa duniyaa waan ishiin mana keessaa qabdu waan tokko fudhatanii akka ishiin jettutti daaballi naalaa fudhatanii jettee dubbachaa jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee namatti ulfaatu jechuudha. Oromoon tokko kana irratti raawwachuun isaa achi gadi ba'aniittis aadannaan isaanii akkasumatti itti fufee duniyaa sirraa kaffalannaa duniyaa siif goona jedhaniini amma immoo oduma sanii waliin aadatanuu jalaa badanii ammas bakka abdiin kun jechuudha mataa muratutti abbaan manaa duniyaa dhaqee halbeedhaan dire jechuudha. Diramee ammas aadannaan isaanii ittuma fufee amma waannaa isaan duuba jiru sun jechuudha. Namtichi ergamaan isaanii jechuudha. Kan isaan duuba taa'ee ergu suni qabamee mana duniyaatu jira. Dhugaa rabbi bakka kanatti na gubee yoona jechuudha. Maaliif biyya ormaa keessatti daa'ima biyya ormaa keessatti biyya ofii keessattuu haala itti guddisanii haadhaa fi abbaa sanatti beeka jechuudha. Kan alte sanii fi kan guddisu abbaa sanatti beeka jechuudha. Haala akkamii keessatti akka guddisa. Jireenya biyya ormaa keessatti immoo daa'ima ofii akkatti itti guddisanii haadhaa fi abbaatu beeka jechuudha. Maal jedha namtichi isaan amma as baasan suni ergamaan hurjiitii fi abdii sanii jechuudha. Daa'ima duniyaa ani kan duniyaa hin jenneeni nama biraatan jedhee erge malee kan duniyaa hin jenneeni. Tanaan dura katamaa kana keessa nama 15 ol bittinneessee jira. Daa'imuu hatuudhaaf jechuudha. Daa'imuu hatanii maallaqa irraa buusisuudhaaf. Inna sheeminuu hin qabu nama 15 ol katamaa kana keessa bittinneessee jira. Daa'ima qabaa fidaa jedheeni ani kan duniyaa hin jenneeni. Eenyu ergaree hurjii jechuudha hirkaati kan duniyaa hin jenneeni akkamitti jechuudha nama of duuba qabna jedhanii aadachaa turan dannoo faanti hurjii faanti jechuudha. Innaa ani daa'ima duniyaa qabaa fidaa hin jenneeni garuu nama 15 ol katamaa kana keessa bittinneessee daa'ima qabaa fidaadha jedheeni. Akkamitti afaan tokko dubbachaa jechuudha. Kan abbaanii fi haati ciccitanii itti beela'anii waan meeqatti ta'anii biyya ormaa keessatti guddifatanii haaluma qallaalitti daa'imatti taphattan. Isin boru maal ta'uu barbaaddan? Har'aaf ala hin qabdanii boru garuu ala godhachuu dandeessanii akkamitti ala ilmoo namaatti akka taphachuudhaaf nama kani akka keessaniitti tuqqasi wajjiniin daa'imatti taphata daa'ima fuudha jechuudha. Dhugaa rabbi jarri kun murtii itti kennamuu qaba jechuudha.